Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtootaa fi jaallatamtoonni hordoftoonni chaanalii yuutuubii Imraa Oromoo App. Baga nagaan gara chaanalii yuutuubii Imraa Oromoo Apptti dhuftan. Egaa daawwattoota kiyya barumsa har'aa kana keessatti wanni isin barsiisu vaayirasii bilbila keenyatti dhufuun vaayirasii bilbila keenya keessa jiru akkaataa itti qulqulleessinu kan waliin barannu ta'a jechuudha. Vaayirasii utuu nuti hin beekin bilbila keenyatti dhufanii jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa viidiyoo tokko daawunlood goonu vaayirasii wajjin kan itti daawunlood goonu jechuudha. Yuutuubii tokko irra gallee gaafa viidiyoo tokko daawunlood goonu vaayirasii wajjin kan itti daawunlood goonu jechuudha. So vaayirasiin kun immoo hin mul'atan jechuudha. Dhokkotanii viidiyoo sana duukaa bifa qoshaashatiin kan bu'anidha jechuudha. Vaayirasiin kun immoo bilbila keenya irra yoo turani bilbila keenya miidhuu danda'u jechuudha. Akkasumas utuu nuti hin beekin bilbila keenya sana utuma itti fayyadamaa jirru bilbilli sun ofumaan keessa balaashuu danda'a jechuudha. Kanaaf iyyuu vaayirasii bilbila keenya keessa jiru baay'ee qulqulleessuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Vaayirasii kana immoo karaa lamaan qulqulleessuu dandeenya. Tokkoffaan karaa kiroomiitiin qulqulleessuu dandeenya. Lammaffaan immoo karaa siitiingii bilbila keenyaatti fayyadamuudhaan qulqulleessuu dandeenya jechuudha. Egaa daawwattoota kiyya gama barumsaatiin darbuuf duratti chaanala kanaaf haaraa yoo ta'an laayik, sabskiraayib akkasumas sheer gochuu akka hin daganneen isin jedha jechuudha. Egaa gama barumsaatiin darbuun duratti intro xiqqoo daawwannee waliin. Egaa vaayirasii bilbila keenya jiru jechuudha. Vaayirasiiwwan bilbila keenya keessatti vaayirasiin garaagaraatu jira jechuudha. Vaayirasiiwwan kunniin hin mul'atanii namni tokko illee beekuu hin danda'u jechuudha. So vaayirasiiwwan kana immoo akkamitti qulqulleessuu dandeenya kan jedhudhaa fi karaa lamaan qulqulleessuu dandeenya. Tokkoffaan kiroomii bilbila keenya keessa gallee qulqulleessuu dandeenya jechuudha. Kiroomii bilbila keenya keessa eegalee kiroomii ni tuqna. Okay, new tab bakka jettu irratti ni dhufna jechuudha. New tab bakka jettu irratti ni cuqaasna. Isaan booda mootii kunuula bakka mallattoo tuqaa sadii fakkaattu kana keessa ni lixna. Isaan booda mootii mallattoo siitingii keessa ni lixna jechuudha. Isaan booda mootii saayit siiting bakka jettu keessa ni cuqaasna. Okay, isaan booda bakka storage wanti jedhu ilaalannaa jechuudha. Data storage bakka jedhu kana tuqnaa jechuudha. Egaa kunootti vaayirasiiwwan kunniin yookaan immoo wantoonni kunniin wantoota bilbila keenya biizii godhan akkasumas wantoota bilbila keenya ho'isaa jiran wantoota daataa bilbila keenya nu jalaa fixaa jiranidha jechuudha. Wantoota kana gabaabumatti jechuudha. Hundasaayyuu balleessuu qabna jechuudha. Clear all data kan jedhu delete all data kan jedhu haala kanaan isa booda delete jennee qulqulleessuu qabna jechuudha. Okay. Haala kanaanidha jechuudha. File saved by webs haala kanaanidha kan nuti qulqulleessuu dandeenyu jechuudha. Karaan inni lammaffaan immoo siitingii bilbila keenya keessa lixuudhaan vaayirasii bilbila keenya keessa jiran qulqulleessuu dandeenya jechuudha. Siitingii as keessaa bakka device care bakka jettu kana keessa linnee qulqulleessuu dandeenya jechuudha. Warreen device care yookaan immoo fuula kanarraa argachuu kan hin arganne jechuudha. Bakka sarjii baay'ee irratti device care jettanii argachuu dandeessu jechuudha. Al tokko cuqaasnu device care. Okay, gara gadii jechuudha. Gara gadii kun bakka iskaan needed bakka jettutti jechuudha. Vaayirasiin bilbila keenya keessaa torban lamaan qulqulleessuu qabna jechuudha. Yoo hin qulqulleessinu ta'e kunoo akka bicaatti waan akka bicaa wayii tokko kan nutti ibsudha jechuudha. Qulqulleessiin jechaadha. Yoo wanta magariisa wayii tokko fide immoo vaayirasii sana yookaan immoo qulqullaa'eera vaayirasiin keessa hin jiru jechuudha. Wanta amma bicaan kun wanta nutti fidee jiruu fi vaayirasiis keessa jiru qulqulleessuu qabna jechuudha. Iskaan ni dida bakka jettu ni tuqnaa jechuudha. Isaan booda iskaan footoo bakka jettu tuqnaa jechuudha. Haala kanaanidha kan nuuf qulqulleessu jechuudha. Isin obsaan eeggachuu qabdu jechuudha. Amma dhibbarraa parsantii zeeroo irra jira tokko hanga parsantii dhibbaatti haala kanaan wantoota yookaan immoo aappilikeeshinii bilbila keenya keessa jiran hunda isaanii vaayirasiin yoo keessa jiraate
vaayirasiin tokko osoo hin hambisin kan keessaaf nuuf qulqulleessudha jechuudha. Amma parsantii dhibbaatti eeguu qabna jechuudha. Haala kanaan kan nuuf qulqulleessu jechuudha. Vaayirasiin tokko bilbila keenya keessatti utuu hin hambisiniidha kan inni nuuf qulqulleessu jechuudha. So itti fayyadamaan isin jedha jechuudha. Kan isin immoo vaayirasii bilbila kanaa kan isin qulqulleessuu qabdanii torban lamaan qulqulleessuu qabdu jechuudha. Yoo isin danda'ame torban tokko tokkoon qulqulleessuu yoo isin danda'ame torban tokko tokkoon qulqulleessuu ni dandeessu jechuudha. Okay, haala kanaan kan inni nuuf qulqulleessaa jiru jechuudha. Appilikeeshinii qabnu fakkeenyaaf bilbila keenyarraa appilikeeshinii 200 qabna yoo ta'e appilikeeshinii sana hunda isaa keessaa yoo vaayirasiiwwan jiran vaayirasii qoshaashaa jiran kan utuu nuti hin beekin bilbila keenya miidhuudhaaf jiranii kan qulqulleessudha jechuudha. Haala kanaan qulqulleessuu qabna jechuudha. Haala kanaan qulqulleessuu qabna. Egaa yeroo baay'ee amma tokko yeroon itti fudhataa jechuudha. Obsaan eeggachuu qabna. Hin nuffina. Appilikeeshinii tokko tokkorra akkuma isin argaa jirtanii ni turaa jechuudha. Kan inni turuuf maaliif vaayirasii utuu nuti hin beekin keessa dhokate waan jiruuf jechuudha. So haala kanaan qulqulleessuu qabna jechuudha. Amma parsantii 90 irra geera. Parsantii 90 irra geera jechuudha. Kanaafuu itti fayyadamaan isiniin jedha jechuudha. Yoo isin danda'ame torbee tokko tokkoon qulqulleessuu dandeessu vaayirasiiwwan as keessa jiranii. Dhibba godhaa fi parsantii 98 goofii parsantii 97 irra jira jechuudha. Amma kaan meestararra baay'ee tureera jechuudha. Maaliif vaayirasiin waan keessatti argamuu danda'uuf jechuudha. Okay, akka kana haala kanaan kan nuuf qulqulleessu jechuudha. Gaafa nuuf qulqulleessee jiru jechuudha. No treaties fanda hin jira jechuudha. Vaayirasiin tokkolleeyyuu bilbila kana keessa hin jiru jechuudha. Bilbila qulqulleessee jira jechuudha. Gaafa qulqulleessee raawwatu maal waan akka magariisa wayii tokko raayitii nutti ibsaa jechuudha. Yoo hin qulqulloofne yoo ta'e garuu waan akka wayii bicaa wayii tokko fida jechuudha. Haala kanaan qulqulleessuu dandeenya. So kanaaf bilbila keessan vaayirasiin garaagaraa waan keessa jiraatuu fi qulqulleessuu qabdu jechuudha. Inni biraan immoo iddoo kanatti jechuudha naannoo optimize now kan jedhu kun maal ta'uu qaba? Dirqama giriit ta'uu qaba jechuudha. Ammas akkuma argaa jirtan gud jira jechuudha. Gud osoo hin taane giriit ta'uu qaba jechuudha. Optimize now kan jedhu haala kanaan wanti as keessa jiru hundisaayyuu raayitii ta'uu qaba jechuudha. Hundisaayyuu raayitiin of ta'eera jechuudha. As keessa wanti tokko hin jiru isa booda immoo naannawaa kan dhufnee jenna jechuudha. As keessa wanti tokko yookaan immoo fakkeenyaaf no high battery usage detect kan jedhu irratti raayitii jira. Akkasumas no apps detect kan jedhu raayitiitu irra jira. Hunda isaarrayyuutu raayitiitu jira jechuudha. Hunda as keessa kan raayitii hin qabaanne yoo jiraate achi keessa lixxanii qulqulleessuu qabdu jechuudha. As keessa akka kanaatti immoo raayitii yoo isiniif fidee bakka dan jettanii qulqulleessitu jechuudha. Okay. Akkuma isin argaa jirtanii giriit jedhee jira jechuudha. Vaayirasii tokko osoo hin hambisiin vaayirasiiwwan bilbila keenya keessa jiran hunda isaayyuu nuuf qulqulleessee jira jechuudha. Egaa daawwattoota kiyya barumsa har'aa kana keessatti egaa daawwattoota kiyya isinii galee jedhee abdiin qaba barnoonni keenya kan har'aa asirratti raawwata. Viidiyoon kun yoo isin tole laayikii akkasumas immoo sabiskiraayibii akkasumas hiriyoota keessaniitiif sheer gochuu akka hin daganneen isin jedha. Akkasumas immoo chaanala teelegiraamii kiyya irra galuudhaan Imraa Oromoo app kan chaanala yuutuubii koo irra galuudhaan Imraa Oromoo app kan jedhu irra galuudhaan barumsawwan isin dura darban barumsawwan garaagaraa baradhaan isiniin jedha. Barumsa irraa isiniif gala jedhee abdiin qaba. Hanga barumsa itti aanutti nagaatti.